Dabbaa yookaan sheeppii keenya guddisuuf akkasuma boqoo keenya guddisuuf akkasuma golgaa keenya akka nu guutu godhuuf jechuudha. Karaa fayya qabeessan wantoota kana yoo fayyadamtan yoosuu milkooftan torbee takka keessa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii Ajaboo Show nageenyi keessan badhaadhaa baga nagaa taatan obboleewwan kiyya. Egaa namoonni chaanaala kiyyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatina laayik godhaa. Viidiyoolee hedduu viidiyoolee dabbaa irra caaletti jechuudha hojjedheen jira. Jala deemaa ilaalaa irraa fayyadama. Viidiyoon ani isinii fidu viidiyoo oriijinaal ofii kiyyaa itti fayyadamu qofaadha. Ka ofii kiyyaa faayidaa irraa argadhe qofaadha. Sanuu itti fayyadamee ji'a booda akkas yookaan torbee lama booda akkasitti yoo wanti sun natti tole yoo natti hin toleen dhiisaa isinillee fidu. Yoo natti tole immoo isinillee fidaa jechuudha. Kun amala kiyya waggaa tokkoof waa'ee kan akkanuma hojjedhaa jechuudha. Namoonni na beekan narraa dubbatan. Egaa obboleewwan kiyya viidiyoo kanarraa akka fayyadamtan wallaahi abdiin qaba. Dhugumatti warri sheeppii keessan bareechifachuu barbaadanii fi warri dabbaa keessan osoo garaa ofitti hin baasin karaa fayya qabeessaadhaan jechuudha. Osoo waan tokko adagaa qaama keessan irraan hin geenye karaa fayya qabeessa noormaaliidhaan jechuudha. Akkasuma lafee qaama keessanii miidhagina fuula keessanii ammallee gogiinsa garaa keessanii waan hundaaf jechuu kan dawaa isinii ta'uudha itti fayyadama. Egaa wanni kun maali jechuun keessa hin nafu. Maash akbar jedhama. Biyyoota arabaa kana keessatti biyyoota arabaa bikka kamuu jiraadha ni fayyadaman. Fakkeenyaaf shoorbaa garaagaraa akka hojjechuutti itti fayyadaman addatti illee biyya arabaa keessa wanna kana. Maqaan isaa arabiidhaan maash akbar habba jedhama jechuudha. Maash akbar habba jedhama. Ingiliffaan illee ni jira. Asii waraqamarraa argachuu dandeessu. Egaa obboleewwan kiyyaa waan baay'ee adda ta'edha jechuudha. Kanaan dura irraa hojjedhee hin beeku anillee itti fayyadamee hamma ture isinii fidee jechuudha. Baay'ee tokko kan rifeensi keessan hattaas ni dheerataa jechuudha. Egaa obboleewwan kiyya isa kana akkuma bittanii keessaa qulqulleessitanii baay'ee gatiin isallee rakasa. Bikka argitanitti argattan bikka naannoo qimamii supermarkeetta diqqaa guddaa hunda keessa jira jechuudha. Tokkoffaa maal gootanii keessaa qulqulleessitan. Erga keessaa qulqulleessanii dhiqullee hin dandeessan dhiixanii mishkaalarra keettanii haguuganii fiddanii ibiddarra ho'isuu hin dandeessanii jechuudha. Garuu dhiquurra immoo akkanumatti yoo keessaa guurtan qulqulluudha ajaa'ibatti. Eegasanii ibiddarratti lab gootanii ho'istan jechuudha. Ibidda jala gadi hir'istanii sirriitti hir'istanii ho'istan labba haa jedhu. Yoo inni sirriitti ho'isaa nafa isaa seenee diqqoo malkii isaa bulee kana xiqqoo akka waan akaawwamu gara magaalaa xiqqoo siquuf deemutti jala dhaamsitanii jechuudha. Ergasii haa qorruu saanatti naqxanii achi keettan. Ammallee fiddanii ibidduma kanarratti shoorbaa mana arabaa kana hin beektanii shoorbaan kun shoorbaa hajjaati. Shoorbaa hajjaa kana immoo fiddanii asumarra naqxan jechuudha. Akkuma inni habba qaban beektan firee qaba baay'ee shakakkeeraadha shoorbaan suni. Isuma kana fiddanii eelima kanarratti naqxanii jechuudha. Eelima kanarratti naqxanii xiqqoo akkasuma xooqistan shoorbaa kanallee walumaan dhoyitanii suuta bidduu labiirraan jechuudha haa sirriitti qaacadhee haa o'u. Eegasanii maal gootan obboleewwan kiyyaa maashii sanallee ni daaktan. Amma maashiin sun kana fakkaata xiqqoon shakakkeerate waan ta'eef mishkaalatti naqxanii daaktanii onni gootan gingilchitan mishkaaluma aayidii kun akkanaa kana naqxanii gingilchitan ka jalaa bu'ee dhiistanii ka gubbarra hafe kana immoo fiddanii shoorbatti naqxanii jechuudha. Shoormoo kana as naqxan gadi naqxan maaliif hin shakakkeerate malee midhaan jechuudha soorata jechuudha. Waan gatamuu qabu miti yookaan gosa qoshashaa waan jedhamaatii miti jechuudha. Ammallee shoorbaa walitti dhuftanii waan dirra tokko ta'eefillee shoorbaa wajjin sirriitti daakama. Shoorbaa kana wajjin ammas kun akkanatti daakee jira jechuudha. Akka diqiqqi jedhee daakame arguu dandeessan jechuudha jettuun beeksisa. Eegasii kana inni gingilchinan dhugaa dubbachuuf walumaa gala sirriitti wal fudhatee daakame waan ta'eef jechuudha. Eegasii irra gadi naqe. Dura immoo miiksii jalaa qaba. Wantoota kalxaa waliin dhahee dura jalaa qaba. Ka dura fayyadamaa ture irratti naqe. Wanni dura jala jiru sun immoo wanta amma kanaa miti jechuudha. Ka biraati. Inni dura jalaa suni simsima yookaan zinjilaana jechuudha. Amma illee immoo maaliin santi fakkaate kana habbi rashaadii yookaan habba habraadhaa jechuudha. Jara lamaan kana dura walitti daakee miiksi godhee simsima hin daakee habbi rashaadii osoo hin daakiin qulqulleessee walitti daakee saanii kana duruma jala jiraa jechuudhaan waan isinii viidiyoo raabuu niyyaa hin godhiniif ufumaa fayyadamuuf daakee ture.
Egaa amma yoo bakka kana gahummoo isin yaadadhe waan natti toleef isiniif illee maa hin qoonne jedhee fidee jechuu yeroo dheeraadhaaf viidiyoo hojjechuu waan natti hin toliniif wallaahi akkuma carraatti dhaabbadheetu maal ishee jedhee isa kana isiniif hojjedha. Egaa obboleewwan kiyya jara kana hundaa walitti na hiixan jarri kun maal fa'aadha Habbi Rashaad Simsim amma illee immoo deebi'ee shorbaa hajjaa kana jiru arabdoonni shorbaa godhan kana isin ho'istanii daa'itan amma illee deebitanii maash aktar Habbi isa jedhu kana fa'aa argannaan guddisaatti dabala daakaa. Ani baay'ee dhugaa dubbatu yeroo jalqabaa fayyadame ajaa'ibatti jechuun hin beeka akka inni faayidaa guddaa qabu an kana wantoota miiksii kanarraa baay'ee gadi fageenyaan hin beeka haala viidiyoo hojjedhu xiqqoo naaf hin mijjatiniif dhiise jechuudha hojjechuu. Egaa walitti miiksii gootanii naannoo mukayyifni jiru agartanii naannoo mukayyifni jiru keessaa yookaan firiijii keessa keessaa yoo namni injiraamii dogongoraa waan biraa se'ee isin jalaa waa hin goone feestaalaadhaan guutuuftanii xiqqoo irraa maxxanfatan hambifattanii firiijii keessa kaa'uu dandeettan jechuudha. Firiijiin keessa maxxanfamee yoo jiraate fa'aa rakkoo tokko hin qabu akkasuma maxxanfamee firiijii keessa keessan. Maaliif simsimni illee amala zayitaa waan qabuuf isin jalaa yoo xiqqoo tutture baduu danda'ee waan yaadeef. Egaa akkamitti fayyadamna? Akka itti fayyadamnu wanta hamma tanaa tanatti qorqoraa tanatti yookaan waan itti bishaan danfaa jiru tanatti jechuudha sukkaara maankaa tokko goona. Ergasii ka walitti miiksi goone kana maankaa lamaa finneet itti naqna. Bishaan osoo sirriitti hin danfin bishaan ho'atti naqna. Yoo sirriitti danfin nama harkaa gurgurfatan waan hojjedhaa jiruuf jechuudha. Osoo bishaan sirriitti hin danfin itti naqna jechuudha. Maankaa lama bichaa bishaan burcuqqoo tokkootti itti naqna. Eegasii waliin dhoyina. Amma jalqaba irratti akkana haphata miti daqiiqaa muraasa yoo xiqqishumu danfuu eegalee furdachaa deema jechuudha. Waliin dhoyitan sirriitti akka jalatti isin harkaan qabanne wal fudhachiistanii waliin dhooftan. Lislis jedhee furdachaa deemaa jechuudha. Ibidda silaa durumaa yoo jala qannasuu qabdan ibidda sirriitti toliin kaasinaa. Eegasii xiqqooma danfistan maaliif hunduu ho'ifamaa hunduu bilchaataa waan ta'eef bakka shorbaa xiqqooma shorbaa yeroo daqiiqaa 5 keessa hojjetamuu jechuudha. Guutanii nagaa keessaniin fayyadamtan. Yoo barbaadan ganama subii qursii nyaattan yoo geessan fayyadamuus ni dandeessan. Isaan kunniin simsima isiniin jedhe kunooti. Yoo isiniin galillee simsima yookaan akka faxaayirarra naqanii sanaa jechuun isuma akka faxaayirarra naqastan simsima jedhama. Ammallee Habbi Rashaadni hamraan kana suufaana jechuun akka biyya keenyatti. Egaa obboleewwan kee shorban illee immoo kanaa jechuudha. Shorbaa kana beektan manuma hundattuu argamu isaa garuu yoo istan gaariidha. Maaliif baay'ee darran tursiistan waan ta'eef yoo fayyadamtan. Egaa miksii kanaa jechuudha. Egaa obboleewwan kiyyaa maashii immoo waan tursi yoo argitaniif isinitti finne okay maashii san maashii after habba ka jedhu kana. Egaa haala kanaan maal gootan yoo gahee saanatti naqxanii qabbaneeffattanii feetan qursii booda hammuma kana gootan tamaniin isaa maankaa lamatti naqxan bishaan burcuqqoo tokko bichaatti naqxanii jechuudha sukkaara maankaa tokko. Yoo sukkaara sirrii jaalattan dabalachuu dandeettan garuu baay'isina sukkaari baay'ee faayidaa hin qabu waan ta'eef jechuudha. Egaa argitan kun akkuma arguu jirtan furdatee jira ammumaayyuu jechuudha. Egaa baay'ee irraan tursisne daqiiqa 5 hin gahu jechuudha waan xiqqoo irra tura. Yoo suu furdataan urgaa'a eegasii qabbaneeffattanii maankaa keessanii soorachuu dandeettan. Yoo yaansoona qabaattan yaansoonatti godha. Nama yaansoona baay'een fayyadama garuu yaansoona hin dhumatina jala. Waan yaansoona fa'aa qabaattanii fayyadamnaan marsaan ji'allee gaafa isin dhufu wanni takka isin cinquu jechuudha wanni takka. Karaa salphaa ta'eedhaan jechuudha qaama keessan fayyummaadhaan dabbaan keessanillee isin dabalaa deema fuulli keessanillee hin guuta bakka pirootiinii barbaachisu guutuu argata qaamni keessan jechuudha. Amma illee sa'aatii misaa boodallee jechuudha akkanumatti fayyadamtan maankaa lamatti gootan bishaan burcuqqoo tokko sukkaara maankaa tokko akkanumatti fayyadamtan. Magriiba boodallee yookaan sa'aatii nyaata nyaatan booda shaayii booda akkas yoo rafuuf deemtan dura nyaatanii jechuudha. Sooratan shorbaadha kun normaal shorbaadha jechuu dandeessan. Ta'ama tokko badaa hin qabu, hadhaa hin qabu, wallaahi akka qalbiin namaa fudhattu. Itti fayyadama isiniif jaalladheetiin waan ofii jaalladhe isiniif jaalladhu obboleewwan kee. Yoo isinitti tole laayikii gochuun dagatinaa sheerillee walii godhaa hiriyoota keessanii sabiskiraayibis godhaa. Wassalaamu alaikum.